namni anarratti shaadaa qabatee Facebook irratti namni ana bichaarra Facebook irra qabate arran jalqabne amma tokko torba duraan jalqabe kuma torbaa fi maaliin shaadaa qabsiis alhamdulillah wallahi osoo nasirra taa'ee bilaash waa buusu bu'aan argamu baate hin taa'u nasirra hin gala akka jara barsiisota keessan hin gala silaan hin gala manatti wallahi manatti hin gala hojii maadaamin siin kafalle takkan dalaydu hojii bu'aan qabne maa dalayda barumsa tokko maa deemta kan eebbifamne kan hojiitti hin arganne mindaa waan siin kafalle takka maal asirraa itti goota lallabdeeti lallaba kee namni takka fudhachuutti hin jiru joollee isaan beekan nama isaan raajib beekan faarfattoota jaanii beekan gaafacha hin tuqan maqaballeesse hattuu zinaa ejjituu jedhanii arrabsan gaafachi deebi'anii faarsan birri nabi muhammad akka hawwiin jettu hawaasni biliyeena namni lakkaa'u hin jiru biliyeena 3 motoqaa maal lakkaa'amu addunyaan tun namni dharaan abiyyi jala hundeemu addunyaan guutuun nama saba keen ta'in nama ijaan arkin tokko jala kamii deema hawaasni biliyeeni 2 fi tuqaa kuma mimbar nama dibbata kaami safara tokko miti bar oromoon miliyeena meeqaatu oromoon hordof kijibni sayfiin dhuftee si jedhan islaamumaanis sayfiin abumaa sayfiin dhufteetti warra sirraa shaadaa qabsiisu jiru sayfiin qabsiisu jirra think about it waa yaadaat inxaalaa jirana wallahi osoo nasirra taa'ee bilaash waa buusu bu'aan argamu baate hin taa'u nasirra hin gala akka jara barsiisota keessan hin gala silaan hin gala manatti wallahi manatti hin gala hojii maadaamin siin kafalle takkan dalaydu hojii bu'aan qabne maa dalayda barumsa tokko maa deemta kan eebbifamne kan hojiitti hin arganne maal yesuusin dhugaa jedheeti maal nuun nagaa baddaate eega dhugaa jiraate haa dhuguuti wajjin dhugnaa yesuusii wajjin anamma waa'ee yesuusii gaafachaa jiru farsoon akka jannata keessatti nammaan jedhee bar lakki farsoo miti xajjii jedhama afaan amaariffaatiin xajjii jechuun daadhii jechuudha daadhiin hin jira daadhii jechuun kaaduuba daadhii ajaa'aa akka asitti amma kunoo namni dhufitti qabu kana osoo hin taane daadhii qulqulluu rabbiin subhaanahu wa ta'aala beedaa laddatin lishaaribiin jedha waa isiidha wagguu dubbatu adiidhaa jedha akkasuma warra dhuguuf mi'ooftuudha jedha متان ونان متان إنسان نكوب سالها يصدعون عنها جدا سبب سيتي في جتة متان إنسان مبوافة أكفر شو سيدا يسيدا كان متان مبوافة أكسم اللي أمو أوليغد وتعالى كانت تنام ماتشيسو سيقالتي ماتشا أما كما كنو نمني داري لغيو نجيب كان يسوسي يومان نغم تلي يسوسي وجين لغنا من چنگران لو يسوسي وجين لغنا إن شاء الله واي يسوس رغدي توكا واي يسوس نغافة چانجرو برا مال يسوس وجين لغنا جدا يسوسي وجين لغنا سينجر يسوس داري لغا جنة كيست إنسان جنة كيت فرسو سنكو باي جرا أم واي يسوس لكن فرسو سنتاني خمري داري لا داري ما يسوس لغو سا وجين لغنا يسوسي وجين قرآن رنجرو فرسو وانت جدي قرآن رنجرو لكن فرسو متي دادي لا يا مج عملت تنقا قبداتي والله فرسو جدا وانت فرسو جدا مو وانجيلا كنيا رنجرو فرسو جدا قرآن الرا لا فرسو جتشون أفان أورومو كيستي دادي دام فرسوني جدام كمبرا تسمع كتير الله أكبر أما أسمان مرحان واني نقافة جيساتي أمنتا درا أكدا كتموف قريتش ماليتو نمتي قدما قريتش وهي قدما نانجدني جدي نقافة جنان والله واقع توكيتش واقع سوتو نعمادا نعماما واقع توكيتش واقع سوتو واقع سدي واقع سوسي إرام فتنسان جدين ناندا غوري سرير ماجد akkaataa jireenya amantii kana keessa jiraatantu nama dagachiisa. Ani gabaabaadhaas gaafa viidiyoo waraabu bilbila ol qabee waraaba akkana dheeressitti malee wallaahi gabaabaadha moo ina caaludhaadha. Waa'ee waaqa sadii kompleksiidha. FOX bu'aan isaan argamne yookiin immoo soluushinii hin qabnedha. Dhugaa dubbachuu fi amantiin kun gara biyya keenyaa gaafa dhufu barnoota wajjin dhufe barnoota wajjin gaafa dhufe barnoota maal jedhama barnoota akaadaamikaalii wajjin dhufe akkasii achirraa fudhatame. So namoota keenya uumaan beenne waaqa yesuusis waaqa furii qulqulluu waaqa abbaan waaqa yoo jedhanii tole jedhee uummata fudhatudha malee uummata dubbisee bira ga'uu hin dandeenyedha. Kanaaf dhaloonni kun gaafa barachaa deemu dhaloonni kun gaafa qubee lakkaa'uu baru dhaloonni kun gaafa ofii dubbisee bira ga'uu danda'u maal gochuu dandeenya jedhanii gaafa yaadanii walga'ii maal jedhamti walga'iittiin niiqiyaa qulqulleessaniitu dhaqaa walga'ii niiqiyaa irratti dhaqanii dhimma kana maal gochuu qabna dhaqanii sillaasessa yamatanii dhufanii waaqa sadii goonee dhufna jedhanii wallaahi akkasii bara innaa uummanni keenya amma dhalootarraa kaasnee waa'ee waaqa sadii dhagaagatti dhufne waaqayyoo sadiidha jechuun baay'ee mataa keenyatti ulfaata kana kiyaa ba'uun baay'ee kutannoo
onne jagnummaa nama gaafata wallahi waan itti guddatte keessaa ba'uun jechuudha. Waan dhagaa guddatte, waan beekaa guddatte, waan argaa guddatte keessaa ba'uun baay'ee jennoo nama gaafata. So uummata barumsa hin qabne fidaniitu Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilma, Waaqayyo Qulqulluu tokko bakka tokko jedhanii barsiisanii uummanni kun barumsaan kan waan ta'eef tolee jedhee harkaa fudhate. Har'a garuu hin ta'u dheedidaa jira. Addunyaan kana musliima taate dhugaa dubbachuudha. Islaamummaa kana fudhatte addunyaan maaliif jennaan dhaloonni kun dhaloota dubbisu, dhaloota waa bira ga'uu barbaadu, dhaloota waa qoratu, dhaloota waa beekuu barbaadu. Dhaloonni waa beekuu barbaadu amman akkamittiin tokko sadiidha malee tokko siin jedhan. Barateera FOFX yoo sammuudhaan dadhabe kaalkuleeshinii hojjeta googil godha akkamittiin tole argaa jedha dhaloonni. Isa kanaaf dhaloonni tole argaan jedhu addunyaan kun ganaa islaamummaatti harka ishee kennatti sababiin isaa islaamummaan addunyaaf ergame malee naannoo tokko yookiin immoo biyya tokkoof ergame miti. Amantiin kan biraan garuu biyya tokkoof naannoo tokkoof safara tokkoof ergame akkasimi. Kanaaf iyyuu amantiin addunyaaf ergame islaamummaa qofaadha. Amantiin namni irratti uumame. Namni immoo waansaa barbaada. Fakkeenyaaf Finfinneen dur. Innaa ansaa deeffachuu barbaada namni jechuu barbaade yeroo magala nagaa bulaa. Asumaan አንድ መልእክት ergaa tokko qofa. Khalid ibn Walid Rabbi sarraa jaalatu nama gaafa jaahiliyyaa yookiin immoo gaafa kufrii keessa ture. Baatilii ergamaan Rabbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keessa jiran nama musliimoota injifate. Nama baay'ee jabaa ture kufrii keessatti. Gaafa islaamummaatti aseesee deemu desee bistu kun sanuma appilaayi godhee karaa dhugaa irratti saniifu. Kanaafuu Rabbi nu jabeessu. Obboleen keenya hunda keenya Rabbi gadi nu dhaabu. Allahumma yaa muqallibal quluub sabbit quluubana alaa diinik jedhanii du'aa godhatan jedhan ergamaa Rabbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maraatoonii fiiguuf gaafa ka'u nama hedduutu ka'a. Gooldi meedaalii garuu nama tokko qabaaf sadiitiifuu warra wajjin takka amna xumure karaa sirrii irratti Rabbi nu taasisu. Kanumaan jedha. Assalaamu alaikum. Wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. አጠራያለች መልእክት በአማርኛ እንግዲህ እነዚህ ወንድሞቻችን ጋር እንግዲህ ያደጉበትን እምነት እውነትን ስላገኙ እውነትን ስላዩ አንድ አምላክ የሚመለክበትን እምነት ስላገኙ ያው ወደ ተፈጠሩበት እምነት መጥተዋል። ለሌሎችም ማስተላለፍ የምንፈልገው መልእክት ምንድነው? እስልምና በሰባተኛው ክፍለ ዘመን የጀመረ እምነት አይደለም። እስላም ከአዳም ጀምሮ የነበረ እምነት ነቢያት ሁሉ የተጣሩበት አላህ ዘንድ እውቅና ያለው እስልምናና እስልምና ነው። ወንድሜ ዛሬ በጎዳና ዳዋ አንድ ያነሳው ነገር አለ። ምንድነው እሱ? ከእስልምና ውጪ ያሉ ሃይማኖቶች ነብይ ያልተላከላቸውም። ለክርስትና የተላከ ነብይ አናቀም፣ ለጴንጤ የተላከ ነብይ አናቀም፣ ለኦርቶዶክስ፣ ለአይሁድ የትኛውም እምነት ነብይ ያልተላከለትም። ነብይ የተላከለት እስልምናና እስልም ብቻ ነው። ነቢያት ሁሉ የተጣሩት ወደ እስልምናና ወደ እስልምና ነው። አይ ተልኮልናል ካሉ አብርሃም ሙስሊም አልነበረም፣ ክርስቲያን ነበረ፣ ሙሴ ክርስቲያን ነበር ካሉ መረጃችሁን አምጡ ነው። መረጃው የላቸውም፣ ሊያመጡም አይችሉም። ሁሉም ነቢያት የተጣሩት ወደ አንድ አምላክ ወደ አንድ ፈጣሪ ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነበርና ሌሎችም ክርስቲያን ወገኖቻችን እነሆ ሳይረፍድባችሁ ወደ ተፈጠራችሁበት እምነት ኑ። ነገ የትንሣኤ ቀን የጭንቅ የመከራ የስቃይ ህይወት አለ። ከዚህ መዳን የሚቻለው በእስልምናና በእስልምና ብቻ ነው። ወሰላሙ አለይኩም وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Even if you are truthful, bring us, give us your evidence, but you don't have. Altaka mungkin cufa jira maakin keessan hin deemin qoy maakin cufaadha bani yoo ganaa bakka teessaniif taa'uudhaaf deemtu taatan gaaffii gaafadhuun hin qaba ture yoo kan booftanii teessan taatanii amoodhaaf carraanaaf kennitanii yoo hin qabaanne garuu wanna jedha inshaallah. Marhaba. እሺ እንተረጋጋን ተረጋጋት ኢንሻአላህ አብዲ ኮት ምናብ ነው ኦበለሰ ከኛ አሙስ ንዱብስነ ኢንሻአላህ ዳጥባቹ ዳፊ ኡስታዝ አሙኒ ጉጃ ከለስ በነ ሃይ ረኩን ቀብና ቪዲዮ ለከለ ቪዲዮ ፈቀቀፍ ኡስታዝ አሙኒ ታጣብቆ ይፋማ ገደኛ አገሲፊ የለም ማን ያርካሳ አይዋ ጀሪ ሪፖርት ጎቻ ይሮ አንተ ታፍታ ኮፒ ሊንክ ትሙዳ ጀማል ተካ አገሳታኒ
Itti muddaa jaba jarri ko riippoortii gochaa jiru waan ta'eef koppiliingi sheer taaptaabitti muddaa hundi keessanii al takka agasaan ta'anitti. Sheer koppiliingi shantamaan gaafa shantamaan inshallah. Lakki asuma Namni anarratti shaadaa qabatee Facebook irratti namni ana bichaarra Facebook irra qabate arran jalqabne amma tokko torba duraan jalqabee kuma torbaa fi maaliin shaadaa qabsiis. Alhamdulillah. Wallahi osoo nasirra taa'ee bilaash waa buusu bu'aan argamu baate hin taa'u nasirra hin gala akka jara barsiisota keessan hin gala silaan hin gala manatti. Wallahi manatti hin gala. Hojii maadaamin siin kafalle takkan dalaydu. Hojii bu'aan qabne maa dalayda. Barumsa tokko maa deemta kan eebbifamne kan hojiitti hin arganne. Mindaa waan siin kafalle takka maal asirraa itti goota. Lallabdeeti lallaba kee namni takka fudhachuutti hin jiru. Joollee isaan beekan. Nama isaan raajib beekan. Faarfattoota jaanii beekan. Gaafacha hin tuqan. Maqa balleesse hattuu zinaa ejjituu jedhanii arrabsan. Gaafachi deebi'anii faarsan. Birri Nabi Muhammad akka hawwiin jettu hawaasni biliyeena namni lakkaa'u hin jiru. Biliyeena 3 motoqaa maal lakkaa'amu addunyaan tun namni dharaan abiyyi jala hin deemu. Addunyaan guutuun nama saba keen ta'in nama ijaan arkin tokko jala kami deema hawaasni biliyeeni 2 fi tuqaa kuma bar nama dibbata kaami safara tokko miti bar Oromoon miliyeena meeqaatu Oromoon hordof kijibni sayfiin dhuftee si jedhan islaamummaanis sayfiin abumaa sayfiin dhufteetti warra sirraa shaadaa qabsiisu jiru sayfiin qabsiisu jirra think about it waa yaadaat inxaalaa jirana wallahi osoo nasirra taa'ee bilaash waa buusu bu'aan argamu baate hin taa'u nasirra hin gala akka jara barsiisota keessan hin gala silaan hin gala manatti wallahi manatti hin gala hojii maadaamin siin kafalle takkan dalaydu. Hojii bu'aan qabne maa dalayda. Barumsa tokko maa deemta kan eebbifamne. Namichi keessan tokko kan hafuura nama kutu jira beektaa kan taraasii hin laanne. Eenyudha laata? Anuma ta'in nyaata? No. Aannan ilaala malee seeneen beeku hin jira namni ta'e gaafa akkasii wal falmii yookaan garuu wantichi taraadhaani na hubachiisudha miti karoorri ati qabdu amma fakkeenyaaf. Namaaree qabu moo namaaree dan qabne? Areedan qabu namichi. Bakka gobas hin jedha bakka jallu malee lafa kee waanuma ta'e bakka maa inni nama kaasan darkaa badee naaf hidhime bennaat. Yes, thank you. Abu Wazazala jira yondare. Abu Wazazala bitu siri fana dekat. Baay'ee na jaarsiise. Jiraachuu isaatti gammadeera. Dhugaa nagashiin jedha yeroo baay'ee nan fudhatu beektaa nangashu ishee. Lafanni jiru galuun barbaada nangashu beektaa. Amma sigasha amma ittiin na guyyaa tokko akka hafuura si kututti itti si galchina guyyaa tokko. Hafuura illee ana kutuu hin danda'u. Garuu akkam caananaatti amma fakkeenyaaf karoorri ati qabdu yookaan immoo kaayyoon kee anaan dogoggoraa jirtaa deebi'ettee natti masakkaruu keedha miti amma fakkeenyaaf ati jechuudha. Anis immoo situ dogoggoree ankootti kottuu siin jechuudha miti kun yoo dhaggeeffatte malee akkamitti wal hubattaa ammatti. Na hubatteetta awwal. Hayyee mee si hubadhee jira akkasiin jedhee. Mee gaaffii kee maal jette ati? Ati Yesuusi galateeffattee turte daqiiqaa takka dura. Yes. Bara baraan isa galateeffadha. Yesuusin maa galateeffatte? Maal sii godhee jennaan galateeffatte Yesuusin? Anaaf waan baay'ee naa godhee ana dubaaf immoo miti inni biyyuma lafaa guutuudhaaf aarsaa ta'ee siif iyyuu lataa oleera beektaa situ hin hubanne malee.